ربي غرغر سككلنه الله يا مولانا دوكي جاكنتين كمله زيتي بقلنا يا ربي غرغر سككلنه بسم الله جدين دبيكو جلقبا فرتو قر خير مقهر ربي جبا الرحمن الرحيم بركم ما ربي وان كغاري كن نرقا كبا كن سايودچو قلبي دا قلبا نمي ستامنه وان نبي مالكبا موتما كان ساتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأكلنا بادرتني بولين في يوم كيسنو فيا كيسني على من إنسان من كيسن نجاس نجتشا ستسجلي سيني قدين توري قالوا بربلا جزينا من الرب بربلا مسجلين أدا شفتي جرا أكو موان سجلين جروتها ساي توري يو ردي بيدي تقولوا هنا جهامو جتشودا إيجا كوشينا تنسر سيني جرس كيس أرسني روبا إجرس كانين كيس أرسوفي برباكي سليدا أكا سومس مسكوتين جرا على أنا بوكي وماما توسينا جتشودا saniif gizeba ejersa keessa arsa normally ejersa ni jaaladhaani eega asbiratti shonkurtii keenya jirannee qaysiriif qafannee dinicha kanatti qopheessinee dinne shonkurtillee kunoo daaknee jirra bakka lamatti gagoonu eega ittoo ajaa'ibaa tokko isin wajjin hojjanna asitti immoo viidiyoo kana kan hin galchee viidiyoo samuun hojjetaa jirtu tare koomentii lama moo akkas argee eelee teemaan qulqulleessine namoonni jettan egaa sababaa fi malee qulqulleessuu dadhabeetii miti isin jaa hordoftoota kiyya eeleen ifaatuun jechuudha fakkeenyaaf eeleen tun gizee lama irraa jijjiiree jira kun daarii daarii isii argitan zuuraa isii baqaqxee jirti jechuudha qilleensa seensifti kanaaf maasishaa kun ka argitan kana as jalallee jechuudha bakka tanniin jalalleen qilleensi ni seena gizee lama gizee irraa jijjiiru sanitti irraa baasee itti deebi'a waan ta'eef sibiilli akka duraatitti hin taa'u kanaaf yoo maasishaa kana guutuu isaa irraa qulqulleessee akka normaalii waraashaan qabu onneen qabu jalli isaa adiidha sibiilli agartanii bakka amma irraa xaragi kan kun agartanii nasaadha jechuudha maasishaa malee maaliif irraan qulqulleessine qilleensa seensisaa akkasitti hubadhu galatoomaa warra akkasittanii naa barreessitan yaanni keessan bareedaadha garuu saniif qulqulleessuu dhabe malee qulqulleessuu dhabeetii miti viidiyoo saniif jecha qulqulleessee eelin akkana jalaa badduu hin barbaadu egaa akkasiin jaa egaa maxxashaan keenyaa izeetii itti goonee jirra asitti illee distii duwwaa irra keennee saniin booda isatti illee zeetii goona jechuudha maal isin jedhaa tureyyuu eelee tana maaliif hin qulqulleessine siin boo eelee qulqulleeffadhu warri jettan sanii fi malee qulqulleessuu wallaaleeti miti dhugaa dubbachuuf waan viidiyoo kamuu gizee waraabu sirritti jechuudha of eeggannoodhaan waraaba eelee saniif maasishaa ladda isiitirraa yookaan daarii isiitirraa qulqulleessuu baadhee qilleensa yoo galchite biddeena ni baakessiti jechuudha baaka'uu biddeena ni beektan jedhee yaada namni kun waan taariitti eelee nuti illee manaa ni qabnaan baakessitu jedhuu dandeettan eeleen tana gizee lama irraa jijjiiree jira faara isii jechuudha kanaafuu sibiilli akka tokkoffaa sanitti hin taane irraa ol qaqqabanii ka'anii itti jijjiiranii itti deebisanii sibiilli ol babbanamee ture kanaaf yoo amma qulqulleessee ka qulqulleessa ittan kan ani bakka qaawwa ta'e maasishaa ittonni godhee cufeeyu jechuudha qaawwa isii mara saniif hin qulqulleessine akka hubattan abdiin qaba egaa kalatti mangara ittoo keenyatti egaa dabarreen booda wajjin booharraa wajjin bashannanaa haga dhumaatti na waliin tura egaa zeetiin keenya lamaan danfeen booda shonkurtii bakkuma takkatti daakee ture isaan lamaaniifuu addaan qooda gara takkaan sirii xabba sana liqqeessinee jechuudha gara tokkoon immoo ittoo dinnichaa haala ajaa'ibaatiin hojjenna haala bareeda ta'een jechuudha hordoftoota kiyya egaa viidiyoo kana ittiin bohaaraa ittiin shaashaa jedha akkam jirtan mee fayyaa keessanii dalagaa fi ammaal fakkaata turtiin akkamisiin jedha na bira bareeda alhamdulillah isin biras bareeda akka ta'e abdiin qaba egaa akkasumas warroonni chaanala kanaaf haarawaa taatan sabskiraayibiin godha maatii keenya taa isin jedha akkasumas viidiyoolee garagara akkasumallee odeeffannoo biyya keessaa barbaadan gorsoota garagara egaa waliin turra waliin maatii taanaa isin jedha egaa shonkurtii fi zeetiin sirriitti waliin bilchaateen booda barbaree sirriitti godhee jira sirriitti itti godhuu barbaadeeti jechuudha dinnichaan akka adii ta'u hin barbaanne asitti qullubbii adii isuma wajjin daake shonkurtii wajjin daake'anii
Kanaafuu itti uumaa ittiin goone ka qayisirii kanallee egaa shunkurtii fi zayitiin bilchaateen booda qayisirii faqadhee lafaa qabu san itti godha jechuudha. Qullubbii adii itti godhee jira jalqaba shunkurtii wajjin daakee. Egaa akkasitti akka hubattan abdiin qabaa isiniin jecha namoonni gizee nyaatan hojjedhee dhiisu ittiin bu'aara ittiin bashannanaa biyya yaadadha isinitti toluu danda'a. Akkasumallee viidiyoo akkana kana gizee baay'ee namni waan hin hojjenneef isin bu'aarsa jedheetti yaada. Akkasitti hubadhaa jecha bishaan dhiqoo xaafirra godhee jira bakka kanatti. Like illee godha, share illee godha. Warroonni na hordoftan, warroonni na jaalattan, warroonni na kabajan hundi keessanuu ulfaadhaa galatooma. Isin jaaladha, isin kabaja, isiniin jedha wallahi hundi keessanuu naaf jiraadha. Isiniin jecha eega shunkurtii fi wanni bilchaateen booda dhumarra timaatima itti galchee jira. Timaatima firii lama faqeen ture itti galchee shunkurtii beekaatumaan baay'isee suugoon isaa akka baay'atu barbaada jechuudha. Dhugaa dubbachuu dinnichaa haala bareedaan gizee hojjetan akkuma fooniitti mi'eessanii bareechisanii hojjetuun ni danda'ama. Egaas booda kanallee irraa bannee ilaalla. Kaarotiin uummata kan barbaachisu qullubbii adii shunkurtii zayitiidha. Eegatti naqeen booda sitti ashaboo yookaan soogidditti godhee jira. Qayisirii keenya asumaan raawwatee jira jechuudha. Hordoftoota kiyya cinaadhaan akka namatti onni hin jenne iddoo tokkicha kan taane ka jedhudha. Kanaafuu qayisiriin keenya gahee jira. Amma isa waliin dhoofne soogiddi keenya itti goonee jira. Saniin booda jala dhaamsine qaaraa boodarra itti goone jechuudha. Garmalee wanni godhuun gasmara nurraan eegamu garuu bishaan xiqqoo si taphitti godhaanii dhama akka qabaatu barbaada diqqoo jechuudha. Osoo hin guddatin agartanii akkasitti kama xabbasanillee ta'uu diqqoo siidhamoo qabaate namatti tola. Egaa asitti suugoon keenya maashaallah tabaarakallaa haala kanaan ga'utti jira. Namoonni meeshaa keessaan baay'ee akka biizina godhutti jirtanii namoonni jechuun ji'a lamaan booda ji'a tokkoon booda jettan yeroo masan nagaafadha. Gatiin nama isinitti himu tarii waan dhufu hin beeknu kannasuu danda'a dabaluu danda'a. Yeroo masan nagaafadha isiniin jechuu barbaadeeti. Maaliif gabaan har'aa gabaa ji'aadhaatiin waliin gitu ta'uu danda'a. Namoonni lakkoofsa kiyya akka haarawaatti nagaafattan duwwaa 9 duwwaa 121 duwwaa 6 73 kaleessa viidiyoo keessatti lakkoofsa lama irraa gatee isinitti hime amma qabaadha namoonni barbaadan duwwaa 9 duwwaa 121 duwwaa 6 73 karaa waasaappiitiin heeloo jedha barreeffamallee isinii kaaya. Eegas booda kunoo qayisirii keenya waliin dhoofne geessine ibidda jala dhaamse kun akkuma argaa jirtan kana istoofiin kun maashaallah hayilee hedduu qaba. Dafeen namaa geessa jechuudha. Waan tokko jarjaratti hojjetuu barbaadan wanni inni bade garuu qannasuu fi dabaluu hin dandeettu humna isaa bira deemuun hin ta'u jechuudha. Kanatti illee ashaboo keenya godhanna. Egaa dinnichaan keenya ittoon dinnichaa keenya haala bareedaa ta'een gaheetiin jira. Kun akkuma argaa jirtan gahuutti jira. Suugoon isaa baay'atuun isaa immoo bareedaadha. Dhama qabaachuu qaba waan ta'eef dinnichallee beekaatiin guurdisee babbaqassee maashaallah hedduutu akka namatti tola. Egaa kan isin jaa hordoftoota kiyyaa namoonni meeshaa barbaadan karaa waasaappiitiin na dubbisa. Namoonni majaliisa nagaafattan Adaamaa keessa bakka kaluu yoo ta'e dhaqee isinii lakkaa'eetiniin isinii hojjechiisa. Namoonni fageenya irraa nagaafattan immoo mana keessan lakkaasisaatiin kaaree tokko jechuun meetiruma tokko jechuudha. Kanaafuu kaareef meetirri garaagarummaa qabu meetirumaan lakkaa'anii isinitti himuudha. Dheerinni isaatii fi garaa isaa lakkaa'uudha onna biraatii miti. Bakka majaliisa keessan kaa'atuuf yaaddan jechuudha. Akkasii karaa waasaappiitiin heeloo jechuun hin dagatinaa. Namoonni waan garaagaraa barbaadan maatii keessan sarpiraayizii gochuu dandeettan. Asbeezaa mana keessaa uffata waan barbaadan haadhaaf abbaa keessan gammachiisuu dandeettan waan qabdan irraa jechuudha. Gammachuun haadhaaf abbaa eebbi haadhaaf abbaa bakka guddaan nama ga'e wallaahi laazim. Akka isiniin jedhaa xiqqa guddaan jedhina haadha keessan abbaa keessan sarpiraayiz godhaa gammachiisaanii isiniin jedhaa waan qabdaniin. Egaa ittoon keenya bilchaatee jira. Furri isaa bismillah fakkanaan nama gubaa. Waaw maashaallah kun haala kanaan haala bareedaa ta'e kanaan ittoon keenya gahuutti jira. Egaa cabsinee ilaalla dhiqqoo isinii hafa dhiqqoo bilchaate irra garuu dhiqqoo isii. Egas booda qimamii yookaan mi'eessitu ittoo diimaa itti goona. Dhumuu ka'e gaafa ofii mana kiyyatti qopheessu viidiyoo isiniif waraabaa tanaan durallee garuu waraabee jira. Dhugaa dubbachuuf viidiyoo hedduu hojjedhee jira. Jala seenaa ilaalaa qimamii daabboo, qimamii shaayii, qimamii ittoo hojjedhee jira. Hundi keessanuu gara keessa sesseenaa warri amma keessattuu haarawaa dhuftan yuutuubii kiyya jala seentanii viidiyoo ka jedhu gattuttanii viidiyoo ka jedhu gattuttan akkuma jiruun osii isinii baya jala gaddeemtanii deemtanii ka meeshaalee barbaadan laaltanii waan qalbiin isin jaalatte heloo jechuu dandeettan isiniin jedha. Egaa kunoo qimamii keenya yookaan mi'eessituu gosa baay'ee kororimaa, absuuda gurraacha, absuuda adii, qurunfudii, qarafaa baay'ee of keessaa qaba. Egaa guutummaa isaa viidiyoo irraa ilaala. Eegatti gooneen booda amma kun eega gara ba'umsaa
ba'uuf daqiiqaa 5 akka safe qimamii itti goonee jirra barbaadannaadha yoo qabaattan keessa xab godhachuu dandeettanii ammaaf hanga'ee jira bakka bishaan kadhumaa amma diqqoo irra buusaa haa diqqoo isii dhama qabaatuuf saniin booda xumurree jira jechuudha. Asitti immootu wanni qofa godhuu qofa qaysiritti immoo qaaraa qofa godhuudha. Akkasiin hordoftoota kee warroonni hanga ammaa feetanii barbaadanii ofii keessanii fedhii keessanitti irratti hundooftanii hanga ammaa na hordofaa jirtan hundi keessanuu ammallee fedhima keessan irratti hundaa laayikii sheer gochuu hin dagatina. Namni isinitti tole hiriyoota keessan irratti sheerii godha. Egaa chaanaala kiyya guddisaa isiniin jedha maashaallah tabaarakallaa galatoomaa ulfaadhaa guddisumatti jirtanii warroonni sabskraayibiin godhin immoo sabskraayibii godha isiniin jecha. Egaa qaysirii kanatti qaaraa kenna godhanna saniin booda irraa fuuna viidiyoon keenya kanarraa egaa kana fakkaata hordoftoota kiyyaa kunoo kana fakkaata nyaata biyya keenya nyaata garagaraa waan akka marqaa qamashaa inshallah isiniif hojjedha hundi isaatu gizee hojjedhu isinitti agarsiisa. Isinimti laayikii sheer gochuu hin dagatina. Viidiyoon akkana baay'ee hin jiru YouTube irra jechuudha. Kanaafuu isin naffisiisu jechuu barbaadeeti laala akkam viidiyoo biraa dafee si'aayinan hojjedhu akkuma baratame laayikii sheer gochuu hin dagatina. Maashaallah kunoo haala kanaan nu ga'ee jira dinnichaan keenya ammaan tana ka laqana keenya dinnichaa fi qaysiriidhaan nyaachuuf isinillee bakkuma jirtanitti laqana keessan dhiyeeffadha nyaadha isiniin jedha. Egaa viidiyoon kiyya kana fakkaata ture hordoftoota kiyya viidiyoo biraatiin inshallah walitti deebina. Hangasitti fayyaa naa qabaadha isin jaaladha isin kabaja. Guyyaa gaarii keessa oola laayikii godhaa. Baay baay.